إجارو تتاول إنسامو ور والنياتو قدودا سلاوانياتو وتوسي والإبدان أدون كنو تديتي أكنو نياني بيلين زفولا فابريشي أسمع هركفوني داوتوتا يوتيوبي ساك زينو هندي كيسن نجيني كيني كان كبجاف جاللا بكما زرتاني تسنارك أبو جيتا إيجا وان سوشال ميديا ردي ماجرو كيستي والأبي dhaabbilee Oromoo kaafaadhaaf abaa gidduutti uumame ilaalchise silaan ko waan dubbadhu jedheen ture akkanitti callisu hin qabu yeroo baay'ee bilisummaan uummata Oromoo akka inni abjuu ta'ee hafu kan godhu wal dhabbii dhaaba siyaasa Oromooti jaallatanus jibbitanus mee Eertiraa fudhadhaa waggaa muraasa walii galtee qabsoofte biyya sii bilisa baafte Tigraayin fudhadhaa waggaa muraasa qabsoofte dargii ofirraa kuffifte jechuudha Oromoon garuu gara waggaa 60 olii waggaa meeqa olii jechuudha kan inni qabsaa'e hanga yoonaatti bilisummaan isaa abjuu taate hafte jechuudha kun maaliin dhufee waldhabbii siyaasa waldhabbii dhaabbilee uummata Oromoo gidduutti adeemsifamuudha kan uummanni Oromoo abjuu bishaan nyaate godhu bilisummaan isaa jechuudha mee dhimma kana irratti waa jechuudhaan duratti weellistoonni Oromoo dhimma kana irratti maal jedhan kan jedhu haa ilaallu Yoosaan Dhaggeetaahun warra wal nyaatu gidduudhaa silaa waa nyaatu مي أجيفنا ورّي منا تكو إجارو تتاول إنسامو ورّي والنياتو قدودا سلاوانياتو وتوسي والإبدان أدون كنو تديتي أكنو نياني بيلين زفولا فابريتي إرقان كوني فاف بلسادا warra walnyaatu gidduudha silaawaanyaatu yaa otoo sinjirtanii aduun kun nuti utuu si walnyaatanu aduun kun nuti dhuutee nuti dhiitee jedha ergaa cimaadhaaf ergaa yoomuu uummata Oromootiif taa'uu danda'udha yeroo baay'ee bilisummaa dhaqnee qarqara geenye jechuudha inni diinaaf laannee deebina dubbii keenya irratti dhimma alaabaa irratti waan dubbadhu jedheen ture jechuudha akkan dubbadhu immoo kan nagoodhe waan adeemaa jirudha jechuudha alaabaa jechuun alaabaan kan Oromooti kan boce Oromoodha adda bilisummaa Oromoo sontaane yeroo argee keessatti alaabaan kun bocamu alaabaan kun gara fuulduraatti alaabaa Oromooti jedhameeti kan bocame malee alaabaa dhaaba tokkooti jedhamee hin bocamne faajjii adda bilisummaa Oromooti ittiin beekama adda bilisummaa uummata Oromoo adda bilisummaa uummata Oromoo eenyuuni Oromoodha alaabaa kana kan boce eenyu Oromoodha Oromoon eenyu adda bilisummaa uummata Oromooti yeroo ammaa kana keessatti osoo adda bilisummaa uummata Oromoo hin jiraanne akka yeroo Abiyyi mootummaa Abiyyi kana salphanne silaa salphanne daaraa taane bannaa jechuudha bu'aan adda bilisummaa uummata Oromoo buusaa jiru waan laajjoo miti garuu adda bilisummaa uummata Oromoo alaabaa dhuunfaa hin qabu alaabaan kan Oromooti jaallatanus jibbitanus Jawaar itti fayyadame Baqqalaan itti fayyadame adda bilisummaa uummata Oromoo itti fayyadame eenyuun itti fayyadame Piippiin itti fayyadamuu dandeessi alaabaan kun kan Oromooti waan ta'eef silaa wanna akka kanaa kun yeroo diinni afaan banee uummata Oromoo liqimsuudhaaf ka'u kana keessatti ajandaa akka kanaa bocanii uummata Oromoo sammuu xixiqqaa kana nu kana burjaajessuu hin qaban ture yeroo baay'ee dhaaba siyaasaati kan wal cabsee jennaan bilisummaan uummata Oromoo abjuu taate hafte jechuudha kan biraa mee ergaan kun maal isinitti ulfi lubbuu lama baatte osoo ciniinsuutti jirtu ulfi lubbuu lama baatte otoo ciniinsuutti jirtu wayyoo sin gidduutti duute kunoo bu'aan kana taate ayyoo gadaameessi dhiiga madaalamni kiyyaan qorree walii galaan wallaana akka keerroon wareerre laal ergaa guddaa dabarsaa jechuudha ulfi lubbuu lama baatte osoo ciniinsuutti jirtu wayyoo silkatti duute kunoo bu'aan kana taate yeroo ammaa kana keessatti mee warri har'a Jawaariin faallaa deeman yeroo inni mana hidhaa keessa jiru sana keessa bu'aa maalii buusanii warra aktivistoota saata'u warra hayyoota saata'u warra Oromoon qabna beekum doktoras profeesaras saata'u
yeroo Jawaar mana hidhaa kana keessa jiran bu'aa maalii buusan? Ummata Oromoo hiriira baasuu danda'aniiru? Ofiif hiriira ba'uudhaan alatti, ofiif miidiyaarra ba'anii arrabsuu, mootummaa kana arrabsuudhaan alatti. Mee bu'aa maalii buusan? Yeroo sana keessatti osoo Jawaar bakkee jiraate bu'aa akkamii buusa kan jedhu tilmaamuun nama rakkisu. Maaliif walitti inaafna? Maaliif wal sakaalla? Maaliif akka nama sanaa hojjennee hojiidhaan hin agarsiisnu? Yoo namni sun dogoggora qabaatee jedhe yeroo ammaa kana keessatti qabsoon ummata Oromoo fuulduratti yeroo finiinaa jiru kana keessatti, yeroo tokkummaadhaan adeemaa jiru kana keessatti hajjoonni asiif asii wal nyaattee yaada kan koo malee yaadni kan kee ta'u, yaada kan kee malee yaadni koon ta'u jettee wal falmitee ummata Oromoo kana maaliif burjaajessuudha? Yoo komiin jiraate, yoo dogoggorri jiraate walitti dhuftu, kaafaa'us haa ta'u, haabaa'us haa ta'u, keessoodhaan waliin hin mari'attanii rakkoo keessanii ni hiikkattanii maaltu sooshaal miidiyaatti baasee diina nutti kolfisiisuu fide? Maaltu ummata Oromoo kana amma ummanni Oromoo bakka hedduutti qoodamee jira. Kaan gara Dr. Ittaanaamtee, kaan gara adda bilisummaa ummata Oromoo, kaan gara kaafaa'u dhiisee immoo kan Jaala Jawweetiif maraataa jiru hedduu isaatu jira jechuudha. Kam jalatti hiriirrii kam dhiisna? Yeroo ammaa kana keessatti mootummaan kun hamuummachaa jira. Karaa kamiin ummata Oromoo kana lagaan gandaan amantiidhaan qoqqoodee adda baasee gara feesii bulcha jedhee tarsiimoo baafataa jiru kana keessatti dhaabileen siyaasaa yaada aja'aa, yaada fokkataa kana fidanii ummata Oromoo burjaajessuun keessan, diinaaf karaa banuu keessan, diina sana diina nuti jennee fuulleetti ilaalaa jirru sana caaltu jechuudha. Hanga yoomiitti bilisummaan keenya kan isin abjuu taateef sababa keessani beekaa. Adda bilisummaa ummata Oromoos ta'e dhaaba ummanni Oromoo jaallatuuf ummanni Oromoo hundeesse. Warri siyaasa biraa keessa jiran adda bilisummaa ummata Oromoo akka amantiitti kan isaan eeggatan jechuudha. Alaabaa isin hadha irratti wal loltan kana na yaadadha. Abbaan kan koo eddee kaa'u dhabee carqii tiraasii jala keessa buusanii harmeen koo hodhitee waggaa hedduu achi keessa taa'e. Yeroo xiqqoo si qabsoon ummata Oromoo finiinu sana keessa alaabaa sana yeroo jalqabaatiif kan fuudhee ba'e ana jechuudha. Alaabaa sanaaf jechaan hiriyoota wajjin mana kireeffadhu shakkee fudhadhee mukarra yaabbadhee buleen jira. Alaabaa kana abbaan barbaade baasii, abbaan barbaade kaawwadhu naan jechuu hin dandeessu. Yeroon akkas isiniin jedhu kabaja keessaan dhabeefi miti. Isiniin kabaja. Yeroo kanatti qabsoo ummata Oromootiif lubbuu aarsaa kan kaffalaa jiru waraana adda bilisummaa ummata Oromooti. Garuu tarsiimoodhaan yoo hin deemneen bu'aan keessan, lubbuun isin Oromoodhaaf kennaa jirtanu kun bu'aa dhabdee haftii jechuudha. Warra wal nyaatu keessaa silaa waa nyaatu foolatee mi'eeffata nu maalitti jirra reedha Dassaaleny. Warra wal nyaatu keessaa warri waa nyaachuu maree foolatee mi'eeffata nu maalitti jirra ree jedhan jedha taasisuu firan nama miidhagsu qopheeffachuudha yoos keessummaa gaggeessu, yoos keessummaa gaggeessu, yoos keessummaa gaggeessu. Weellistoonni kan keenya kana beekuuf akka raagaatti waan dadhu dubbataa jiru jechuudha. Kanaaf jennaan yaa ummata Oromoo, yaa hayyoota Oromoo, yaa dhaaba siyaasota Oromoo yeroo ammaa kana keessatti qoqqooddaatu ajandaa uumuutu isiniif ta'amoo walitti dhuftanii waliin hojjechuudhaaf egeree ummata Oromoo fuulduraa kana bareechuu yookaan immoo tarsiimoo itti baaftanii akkamitti gabrummaa kana jalaa baana jettanii waliin hojjechuutu caalamoo ajandaa xiqqoo uumtanii boctanii ummanni Oromoo akka inni bakka 15tti foxxoqu gochuutu caala. Namoota hayyuu, namoota dhaloota qubee barnootaan, saayinsii barnootaatiin, saayinsii siyaasaatiin qaroomantu hedduu isaaniitu jira. Kanaaf jennaan yaa ummata, yaa aktiivistoota, lakkii nu dhiisaa, gamitti gorra nun burjaajessinaa. Nuti abdiin kan keenya inni tokkoof tokko bilisummaa ummata Oromooti. Mirgaanis yaabbadhu, bitaanis yaabbadhu. Kan isin qabsa'aa jirtanu bilisummaa ummata Oromootiif yoo ta'e yeroo ammaa kana keessatti yaada xiqqoo boccanii ummata Oromoo hin burjaajessinaa. Dhugaadha taanaan tokkummaadhaan walitti kottaati.
akkamitti gabrummaa kana jalaa baana jedhaa mari'adhaa nuti isin faana jirra gaafa isin qoqqoodamtanii akkas jirtanu Abiyyi dhuguma jedhee jechuun nutti dhufaa jechuudha dhugaa Abiyyi as keessatti waan tokko laaluu qabna kan inni dhaabolee siyaasaa Oromoo ka ofirraa achi dhiibaa jiru isintu tokkummaa dhabeeti ituu tokkummaadhaan itti deemtaniittu ta'eeti Abiyyis karaa isiniif bana ture hammeenyummaa garaa keessanitti baadhattanii waccabsuu inaaffaa garaa keessanitti baadhattanii ummanni Oromoo akka inni Oromummaa isaa jibbu hin godhinaa akka inni dhaqee alagaa kana jala galu hin godhinaa kan alagaa jala galchu godhaa jiru isinuma dhaabbilee siyaasaati nuti amma booda waan tokko kana dubbanne sana dubbanne eenyun jala akka hiriirree dhugaa ummata Oromoo kana dhugaa eenyu akka qabu nurkaa gattan osuma beeknu jechuudha utuun jaallatin dhaqne Abiyyi kun dhugaadhaa akka nu jennu nu jechisiisaa jirtu jechuudha kanaaf jennaan hangama kootiin ibsa adda bilisummaa ummata Oromoo baase guutummaan guutuutti hin fudhu sababni isaa alaabaan kan Oromooti malee kan adda bilisummaa Oromoo miti faaruu alaabaa adda bilisummaa Oromoo yoo fudhattan alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa dhaabaanaa jedhaman alaabaa ABO ibsituu dukkanaa hin jenne erga alaabaa Oromooti jedhame Jawaaris ta'e Abiyyis ta'e Abiyyi yoo uffatee masaraa kiiloo 4 keessa dhaabbate Oromoodhanis Oromoo bakka bu'a waan ta'eef dhaaba tokko bakka hin bu'u sirriidha ulaagaa mataa isaa danda'e guuttateeti ABO'n kun alaabaa kooti erga jedhee akka kan Oromoo ta'es immoo quba qabaachuu danda'uudha qaba nun burjaajessinaa please dhumarratti sirboottan kana dhaggeeffadhaa nageetti